keessa bariitu sana mana qorichaa mana yaalaa deemee yeroo riizaanti jiru natti himan totaalii 50% naan jedhe jaamuus maalis danda'anaan jedhe maaliif nervii qaawwaa qabaa naan jedhe baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa maaliif balleessaa kiyya malee torban tokko natti dukkanaa'eera ijji koo akka nama dubbadhu kana miti garuu booda waldaa araaraa deemuudhaaf chaalenjii guddaa ture. Dhuguma ani namummaan kiyya amma hin danda'u nama bukkee dhaabachuu hin danda'u. Kana achi immoo yaa over waa'ee namaa yaadanii waa'ee namaa cannaqamuu hin taane garuu konkolaataa dhabnee baay'ee chaalenjii guddaa mudatee ture. Birrii isaan nuun jedhan karaa konkolaataa birrii isaan nu gaafatan walleen takaraakkarruu waan hojjennu birrii isaan nuun jedhan sana tole jenna garuu deemanii immoo nu didu tole jenna deemanii immoo nu didu inni kaan wal konkolaataa public figureidha yaadichi waan biraa bira deemeera jedhee namni sodaateefaa jira maaliif inni bira tasaa maalsa karaatti waan biraa akka jalaa hin taane Ora mana daabboo fuulduratti yeroo ga'u ofirra roon garagar na jala jira sagalee wayii immoo nan dhaga'a dhaabadhu an tokko saanaan jedhe nan dhaabadhe maaliif fiicharii tokko nan qaba kaayyoo nan qaba ganaa fiigee hin quufne inni garuu na gabaabsuuf ture waaqayyo immoo na dheeressee dhaabannaa fi na fuuldura dhufee jilbeeffadhu naan jedhee nan jilbeeffadhee fi maaliif na gaafata nan ajajamii fi kanaachi hin agarreeni nama na duuba jiru sanas kunoo gonaaddi isaa sirriitti argitan kun duuba irraa na rukutame sirriitti dhufee mataa irratti na baree elektiriikii sana achi anaan bakka dhukkubbiisa kanatu man dhaggeeffadhu inni na fuuldura jire sunis natti dabalee mataa keessa yeroo ja'an areeman dugda keessa 8 darbeera yeroo yaadu garuu dhugaa na qabu maaliif akkasitti reebamuudhaan balleessaa keessa malee garuu amma nagaadha waa tokko hin jiru achi yeroo dhuma na rukutan ija keessa na dhahanii ija koo isa mirgaa kana na dhahanii xiqqoo isa kana wajjin garaagarummaa qabee amma fayyeetiin malee achi feentii akka nyaachuu tokkoon ta'ee maaliif ija waan ta'eef ina doode ija na dhoofte maalootu man jedhuuni boksiidhaan na dabalee ija keessa booda kaayinaan jedhanii hin beeku kaanuuf hin beeku paatroolii sana irratti na darbatanii makiinaan sana darbatan sana fe'an sanatti na darbatanii ani cuunfachaanumaan barri shufeera biran ga'ee shufeerichi barri banatee itti na qabee achi akka carraa ta'e immoo kaapportaan jaakeetti nan uffadhe sun baay'ee yabbuu tokko ture hin qorra waan ta'eef natti qorree ture waan ta'eef achi dhufanii mataan gosa tokko ol dheeraa ture inni gubbaarra ture ijoollee tokko fe'anii turanii inni gubbaarra ture sun mataa na qabu kun yaadadha asiyoolee na harkisee
achi ofuma gataati yaa of gataan sun jedhu lubbuun koo akka jirtu beeka yaa akka feentii wayitii dhukkubbiin nutti dhaga'amu sun hin ture. Booda mana waajjira poolisii nageessanii ijoollee harcaasaa ture paatroolii sanarraa ijoolleen immoo yaa reebamurra dafanii harcaanii anis gangalachaatu bu'ee achirraa makiinicharraa. Booda ijoollee zanqii irraa hiikaatii bilbila irraa fuudhaa turanii marratti nana fe'anii qabadheeraanis. Booda dhufanii ajajjuun isaanii koomishinariin isaanii dhuftee maal ta'e inni kun naan jettee ijoollee jiran sana keessaa rukutamaniiru isaanis garuu nama reebamee jireelee yaadu. Na arginaan eenyummaa koo bartee yaani nama akkasii naafi wajjiniin sooshaal miidiyaa irratti nama akkasiiti jennaan na bartee baay'ee miidhamuu koo argitee gadditee mana xinaa xaabee akkan deemu shufeera waajjiruma sanaa na ajajjee shufeerichi immoo na geessee hiriyoota koo bilbiladhee dhufanii ana qorichaa na geessanii peenkiilarii na waraansisanii maaliifi baay'ee ulee baay'eetu narra bu'ee ture waan ta'eef nan dadhabee achi booddee of gatu tokkos nan ta'e boodarra ani reebamuu koo hin beeku maaliifi adoodeera waan ta'eef hiriyaan koo tokko yeroo hunda waan xiqqoo tokko akka abbaddanaan jedhatin malee dhufeet gaafa inni wayyuu taarrii gaafa inni naan jedhu viidiyoo sana waraabe maaliifi inni akka abbadiin naan jedha waan tokko anis bakka gaafa inni isaa arguun viidiyoo sana waraabe ammana rukutameerallee jedhee akka namaan jechaa ture viidiyoo sanarraa argattan kilaasikaaliidhaan cover godhe malee. Achi booda abbaan koos dhufee bareedu sanaa beet deemnee baay'ee reebameera waan tureef siitiskaanii sammuu keessatti waan jiru hundumas achi kaappiin godhee waaqaafaa galatu akka namaa irraa haasa'u kana miti guyyaan sunis hin darbe. Boodarra utuma yaalamu mana ija koo gaafasii yaalamu ture asitti maaliif ta'a sheeramaa manaan jedhanii abeetin deeme ture kan dhuunfaa yaalame maaliifi qaroodha waan ta'eef xiqqoo hin cima. Innaa mana qorichaa deemeen bariitu sana hin deeme kan sana imerjensiin fudhatanii naan jedhanii tan dhiise yeroo deemu jaboon laalee namaa tokkon argu dukkana gurraacha waan tulluun iji kanan hin argu. Booda na laalanii dhiiga keessa sirukutan sanatu galatoomaa ishee gifti barbaade miti garuu nan argalee waan jiru sinitti muudhaaf maaliifi fayyeera waan hundumtuun nagaadhaan. Innaa na laalee dhiiga keetu keessatti ititee isa gurraacha sana si dhoksee naan jedhe dhaqee akkasitti gaarra dheeraa naan jedhe. Achi booda maalaa fayyadamu jedhanii xabbitaa na ajajanii xabbitaa yeroo na ajajanii xabbitaa sana immoo ijoolleen gagadhiisaniiru yeroo na gaafachuudhaaf dhufan hiriyoonni koo fayyadamaatuma isatu hirraasii dhiqanaan jedhanii adeemsaan fooyyiftanaan jedhanii guyyaa 5 booda kottu naan jedhe. Guyyaa 5 booda gaafa deemu Kidaamee sanbata torbee darbe sanbata xiqqaan deeme achi gaafa irra deebi'ee na yaalu ifa wayii xiqqoo irraa iddoo funyaan kiyyaa siin nan arga garuu iddoo biraatiin hin argu ammana iyyuu hin bane waa tokkoon argu. Innaa sana mana akkatti sosochoosu kanatti galanni waaqaa haa ta'u amma garuu wanta hundumtuu darbeera. Garuu yeroo yaaddannu baay'ee itti dhaga'ama maaliif homaan gadda. Booda gaafa guyyaa beellama koo ga'ee gaafa nachi mana ijaa deemee yaallan ifa xiqqoo nan argaa garuu waan biraan arguu jedheen
ispeeshaalistiin jedhu tokko jira karaa Beetelirra achi deemnaan qaawwaa nerviin kee qaawwaa qabaa persentii 50 ilaaltaa persentii 50 immoo yaa hin beekuwanii humna kiyyaa olii ayawlatti atleetiin saarubbaarraa deemtee achitti yaallamtaa maashinaan isaanii keenyarra hadda waan ta'eef isaan yaallamtaan kana achii carariidhaan ani immoo guyyaadhuma sana faazariidhaan amma